Ustaaz Kamaal Heebboo arda isin baatanii wareegamuu isa afaan kiyyaa miidiyaa irra na haasofsiistan kana gaafa sana wareegama isaa dhoksuuf diinni wareegama isaa argee nutti hin gammadin jechuuf jaallan guyyaa guutuu lolarra oolte sa'aatii 9 haga sa'aatii 1 lolarra turanii isa awwaaluuf baasanii awwaala sana midhaasanii akka diinni hin argine godhuuf yoo xiqqaate haga halkan keessa sa'aatii 7 olii waraanni kun ifaa jeerra ture jechuudha. Rabbiin maal isiniin jedha ummata kana? Maal isiniin jedha? Rabbi jala deemtanii rabbi jala teettanii waan hubatamuu qabu maanan gaafanne maanatti nan bilbil miidiyaan rabbaate maa iyyita miidiyaan rabbaate maa diina faana sirbita hoogganni naannoo sanii bilbila isaanuu kennaa waan akkasiitu dubbatamaa jira adda baafanne maaf hin jenne waan nama ajaa'ibu waan nama dhibu. Harda yoo viidiyoo suuraa poolisoota gaafa sana boojinee maxxansine bifa fuula isaanii kalarii jijjiirtanii inni isa kana jettanii dubbattan ceerri haga kana caale hin jiru jechuudha. Nu ceersitanii jechuudha. Dhugaa isinitti himaan ceera guddaadha jechuudha. Mataa gadi nu qabdan hamilee nu cabsitanii jechuudha. Gaafa suurri viidiyoo diinaa dhufee kalariin jijjiirame inni kana jedhamu akka ajandaa diinni bocee maa nu banne haga ammaa sa'aatii kanaatti namni nu banne jira. Namni mee addanuu haa baasuu isa nuu dubbisaa jedhu jira jechuudha. Maal waan ta'u jirurraa addan baafattu ati ilaalte mul'ataa jira bar. Viidiyoo diinaa barbaasanii isa jechuun jiranii bar. Jaala wareegama isaa baasnee awwaalnee bakka itti goonee biraa deemnee reeffi isaa galee dalloo maalii jira jechuu jiranii bar. Galee maatii isaa bira jira jechuu jiranii bar. Wareegamni isaa achi galeera jedhamu jira bar. Viidiyoo yeroo harka isaa duubatti hidhanii rasaasaan nama jahatu rasaasaan rashane jedhamu faatu dubbatamaa ture bar. Maan baasne ree viidiyoo sana warri sun? Maaf hin baasne viidiyoo sana? Kijiba haga kanaattu deemu jira bar. Kijiba haga kanaa jiru eenyutu nu gaafate? Eenyutu bilbilee nu gaafate? Aishaa Goobanaa kaleessa boo'aa turte. Jeneraal Aishaan boo'aa turte jechuudha. Jaalli sun imimmaan isiin boo'aa turte sun namatti hin dhagahamne jechuudha. Namni hin beekne jechuudha. Jaalli sun karaa keessaatiin nama nu gaafate irra nurraa hubate keessaa nama tokko. Namoonni gameeyyiin jajjaboon akka isii jira jechuudha. Warri karaa keessaatiin nurraa hubatee gaafas nu gadda akkanaattu nu jira jennee hubachiifanne jira. Ummanni kun ummata keenna otoo wanna qabatamaa hagasii argitu otoo haala akkasitti diinni deemaa jiruun akka ajandaa diinni bocee otoo argitu wanni isin taatan mataanuu cabse rabbii jala deemtanii wareegama jaal Kamaal Heebboo xureessitan. Lammaffaa Kamaal Heebboo waan amantaa musliima ta'eef ajjeesanii jettan waan arsii ta'eef du'ee jettan ana amantaa kiyyan beeka eenyuyyuu fakkeessaa fi miti bar waggaa waggatti gaafa iida kabajinu suurri kiyya ka sooshaal miidiyaa irra hin jiru fakkeessaaf maxxansaan turre bar gaafasiyyuu akka diinni ummata kana karaa amantaatiin dhaaba kana jibbisiisuuf yaalii cimaa inni godhaa ture beenna beektaanuti. Addi bilisummaa Oromoo amantaa kamuu maxxanfatu kamiyyuu ammoo hin jibbu kabajaan amantaa kamiifuu godhama dhaaba keessatti namni kamuu amantaa isa kaleessa mana isaatti qabu as keessatti hin qaba hin geggeeffata namni isa dhooggu hin jiru. Fakkeessiif nu argaa fi miti ka maxxansaa turre suura sana beekta argaa turtan ture suurri miidiyaa kana guutuurra jira suura miidiyaa irra jiru kiyya otoon taane waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hunda yoo inni hiriiree saffaa guutee salaatu argaa turtan jedhan maaliif kun ajandaa diinni boceen sirbuun ajandaa diinni boce faana deemuun kun haga yoomiitiif ta'a haga yoomii akkasit deema haga yoomii shakkii qabsoo dirree keessatti haga yoomii shakkii dirree keessaa kanaan ummanni kun mataa wal dhukkubsaa oola bira darbee nu dirree jirru jiruuf jireenya keenya dhiisnee rakkoo keessa jirru dhiphisuun haga yoomiitiin gaafii guddaa jechuudha. Haga yoomii akkasin akkasit dhiphattan haga yoomii isin akkasin nu dhiphistan an hin beeku. Waan Kamaal Heebboo irratti rabbiin olaane rabbiin guddaan irraa isin gaafataa jechuudha. Warri hadda reeffa isaa boqonnaa dhoowwitanii nu'uu inni irraa kufee qaanu baname madaa keenya tuttuxxanii boqonnaa nu dhooggitan rabbiin tokkichi gatii keessan isinii kaffala jechuudha. Gatii keessan ammallee rabbi isinii hin dhabinii jechuudha. Gatii Kamaal Heebboo irratti isin taphattan reeffa Kamaal Heebboo isin irra dhiichiftanii diina irraa dhiichisiisuu jirtan kun rabbiin tokkocha ta'e gatii kana isinii hin dhabu jechuudha. Gatii kana isinii hin dhabinan waan biraan jedhu jechuudha. Wanni addaa wanni isinii dhiheessee isin itti amantan injiraatin yoo barbaade Kamaal Heebboo lolarra wareegame lolee wareegame nafiraa wareegame hoggana isaatiin dirree sanaan jiraachuu miti otoo dirree biraa jiraadhee otoo bakka biraa battala biraa jiraadhee otoo godina biraa keessa jiraadhee godina lolli sun itti ta'eyyuu jiraachuu baadhee wanna Kamaal keessa jiru guyyaaf daqiiqaan quba qaba jechuudha. Warri adda miidiyaa kanarra bahee iyyaa jiru akka wadala harree barootu jiru kun warra Kamaal eessa akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo eessa akka jiruu fi maalirra akka inni jiru maal keessa akka inni oolu hin beeknetu iyyaa jira jechuudha.
warra eessa jirraa kenna quban qabnetu iyyaa jira jechuudha. Warri eessa akka jirru quba qabu akkasi boo'u jira miidiyaa gubbabba'ee. Warri maal keessa akka nu jirru quba qabu boohaa jira. Maal uffatanii bulan maal nyaatanii bulan warri jedhu ka'imimmaan boo'u jiru sana beetta. Inni hadha achirraa baroodu jiru kun ayyallaallattu warra karaa sirbi oo'e sirbantu akkasitti iyyuu jira ammallee boohaa jiran warri waan nu keessa jirru quba qaban. Akkam goonee isin amansiifnam wareegama kamaalii dhaqee baasaa ree isinii boolla. Isa baasee isinii fida. Ummata kana abbaa faadha isaanii rakkisuu fi mireedha. Rakkisaa ka argattanam sirbaa diina waliin. Wan biraan jiru diina gammachiistanii diinni nurra gammade wanni fidu ammoo hin jiru diin. Wanni nurra argatu tokkolleen hin jiru. Wanni nu laafsisulleen hin jiru. Wanni nu hubadhu deebisulleen hin jiru. Olola yoo taate ololaaf bakka hin qabnu. Ololli kaleessas ture hardhas hin jira. Olola bakka nama kennu miti. Ololli warra duuba deebisuu miti waraana bilisummaa Oromoo ammoo. Kanaaf warri ta'e jettanii itti yaaddanii sirbaa turtan gatii keessan rabbi isiniin dhabin akka jalqaba jedhe sana jechuudha. Warri ta'e jettanii reeffa isaa gumaa isaa garballeessuuf wareegama jaalaa ajjeefame jedhaa sirbaa turtan sun gatii keessan rabbi biraan dhabina. Warri ammoo otoon hubanne otoon beekin warruma mootummaan ergee sirbu faana sirbaa turtan jarana rabbi sodaadha. Rabbi isin uume. Rabbii tokkocha salaattaniif sana sodaadha. Jaalli shaahideedha kukuffisee kufe guyyaa sana. Baasnee harka kennaan bakka sunii awwaalanne. Iddoo kenne sanatti quufuu dadhabnee eega achii deemne lammaffaayyuu achi deebinee baafannee awwaalanne. Adda abbaa faati kenna, firoottan kenna, deeggartoonni kenna onneen gubatu bora awwaala isaanii arguu danda'a yoo nu duuneyyuu. Dhalootaaf himnee dabarre. Dhaloota qabsiifnee mallattootti goonee bira darbinee jirra. Godaannisa uummanni keenya qabaaf akkas godhuu jira. Kadirree irratti waraabessi nyaate meeqatu jira jaallan keenya kabaafannee awwaalanne dhiisi. Wareegamni hin jennu barnuuti gaafa diinni wareegama keenya alarratti hin argin. Wareegama lammaffaa nu kaffalchiisan jalqabaan jedhu wareegama akkasitti nu dhoffannee akka nun argineef awwaalanne ifan nu dubbistanii jechuudha. Kanaaf gama Ustaaz Kamaal Heebboo jaal Kamaaliitiin Rabbi Jannatul Firdoos isaaf haa hiruu waan jedhu waan biraa hin qabu. Kamaal dirree kanarraa waa hirbise dirree kana qaaha itti bane jaallan tana cufa irraa gaaddisatu irraa ka'e jechuudha. Gaaddisatu irraa mulqame. Kamaal jechuun gaaddisa waraana kanaati. Gorsa waraana kanaati. Abbaa naamusa waraana kanaati namni kun. Naamusa isaa irraa waa hedduu barata waraanni kun. Jaallan bar waraana wareegameef hin boohani himimmaan boohaa fi turree bar. Kaadhaati xurumbaa afuuftuu miti qilleensa kanarra baate bakka jirru iyyuu kan beenu. Kanaafi warri irra deebi'ee ammallee warri shiira kan kalaqxanii ta'ema jettanii waraana kana diiguuf yaalii akkasii gootan gatii keessan rabbisin haa kaffalu. Warri ammoo tolaan burjaajaa turtan haalli jiru kana fakkaata. Gama biraatiin waraana bilisummaa Oromoo bifa kanaan cabsina jedhee warri sirbaa jirtaniif sirbuuf asii achillee jirtan wallaahi wabillaahi rabbitti isinii kakadhe waraana kana daqiiqaaf sekendiif duuba deebisu sadarkaa inni irra jirurra duuba deebisuu miti maayikiroo sekendiif sochoosuun akka hin danda'amne cimsitanii beekuuf hubachuu qabduu isiniin jedha. Waraanni kun xiiqeffatee jabaatee bakka inni itti wareegame maaliif akka inni wareegame yoo xiqqaate bar ergasii lola lama jajjabaa lole achirra waraanni kun lola ciccimaa lama lole lola guyyaa 12 fi lola guyyaa 18 lola ciccimaa lola jajjaba wareegama nama kaffalchiisuu lole dachaan baasaa ture gumaasa dachaan baasuu jira hardhalle dachaan baasuu jira jechuudha. Ammas borulle yoo ta'e bakka inni itti wareegame isa qofa miti jaallan nurraa kufan imaanaa isaan nurra gatanii deeman ba'aa isaan nurra dhiisanii deemaniif ololli nun laaffisu. An akka jaalsa baay'ifit kibba bahaa dhaladhee kibbuma bahaatti ammoo wareegama qulqulluu ittiin shakkanii sabaayif qorachuun nahaa laaffisu haamilee nahaa tuqu malee imaanaan jaallan narra dhiisan akka haamileen hin cabne na godha jechuudha. Na jabeessaa jechuudha. Deebi'ee uf komadhaan iyyuu gaafa aaree uummata kanaaf maaf qabsaahan jedhu iyyuu imaanaa jaallan narra dhiisan sun akkam jedhee uf ilaala jechuudha. Bocni bocame kun ka uummata qulqulluu irraa maddee osoo hin taane ka warra mootummaan daabboo kennee fi erguu jiru ta'uu ufitti himaa jechuu deebi'ee. Aaree ka'ee wanna ta'e kana deebi'ee ufitti himee uf jabeessa. Ammas hin jajjabaanna kanarra cimnee argamna gumaa jaallan keenyaa dachaan baafna kibba baha Oromiyaa maqaa kaleessaa sana
itti goona maqaa kaleessa sana itti deebisna jechuudha. Akka kaleessa sanatti dhaabbatee jabaatee waraanni kun lolee argita. Yoo xiqqaatee barbaatii 8-9 asii cibraa 3 horate waraanni kun. Waan akka dibbeedhaan tuuddi wanni qilleensa irra baatee kijibdu kanaa miti beektaa. Dheebotanii beelahanii daa'ima isaa afaan qabanii daa'imman isaa afaan qabanii warri adda miidiyaa kanarra gangalatanii boohu jiran akkasii nu cabsuuf yaaluu jirtan kana hubatanii boohaa jiran kun beelahanii dheebotanii waraana kana hidhachiisanii jabeessanii bar sadarkaa kana biraan gahanii sadarkaa kana caalaa immoo jabeessuuf xiiqeffatanii hojjetaa jiran biyya keessaa falaan irratti hojjechuu jiranii jechuudha. Jabeessaa jiran jabaataa jira waraanni. Ayyee gaaffii keenya gara goolabaatti geessineerra mee gama tokkummaa uummata Oromoo akkasumas tokkummaa qabsoo Oromootiin wal qabsiistanii uummanni Oromoo haala hundumaa diddaa qabsoo keessatti geggeessaa jiru hidhannoo tumsuun wal qabatee haalota tokko irratti waan gabaabaa nuu jedhaati. Ayyee gaaffii keenya goolamnayyee. Gama tokkummaa uummata Oromootiin inuyyuu yoo duubanna deebisuu baate dhimma wareegama Ustaaz Kamaal Hebboo biratti waan tokkummaa uummata Oromoo sharafu hedduutu ka'aa ture jechuudha. Wallaggatti ajjeese, Ebalutu ajjeese, Harargeetti achi keessa du'e, Arsiitu maanii ta'e, Jinnitu akkana ta'e, Rabbi sodaadhaa dhiiroo. Nuti kabaaneef uummata Oromootiif Oromiyaaf qabsaa'u jirra. Biyya walaba taate Oromiyaa tarree addunyaa dhaabuuf qabsoo godhu jirra. Uummata Oromoo bal'aaf lolaa jirra. Oromoo keessaa dhalanne, gandaaf hin dhalanne, ollaaf hin dhalanne, ollaan beeknu, gandan beeknu, nu kabeennu Oromiyaati. Odoo gandaaf lolla ta'e, odoo kutaaf lolla taate. Maal gooti ijoolleen Arsii iddoo biraati? Maal gooti ijoolleen Shawaa ijoolleen giddu galeessa Arsii irra maaf loltee wareegamti? Ijoolleen Arsii maaliif Wallagga irra loltee wareegamti? Ijoolleen Harargee maaliif Boorana irra loltee wareegamti? Ijoolleen Gujii maaliif Arsii irra loltee wareegamti? Maaf wareegamu jiru? Jaallan godina biraa loltee kibba baa kana keessa wareegamaan turre lola gaafa 2021 keessa jaallan dirree irratti wareegamne gaafa lola kaambii eeban dhubboo lafa jedhamtu. Kagaafa kibba bahaa dhufee yoo baay'ate torbee tokko anin turii lola nurratti irratti jaallanii wareegamne dirree irratti uummanni kaasee awwaalle ijoollee san jaallan sun jaalli takka shamara Wallaggaati Arsiitti ajjeese maan jedhin Wallagga gaafas jaalli tokko Harargeen maatiin ajjeese nuun hin jedhin dirree gubbaa wareegamanii bar wareegama sana baafachuu dadhabnee gangalannee baanee bar iddoo sanarra deemnee galle bosonatti. Baalarra cabsannee biraa deem achii baasee uummata Oromootti awwaale beekta maanuun gaafatin gaafa sammuu keessa iddoon ni jiru laala bakka jirru argitanii maafin gaafatin gaafa sana Rabbi sodaadha shakkiin kaleessa yoo jiraate jira shakkii kaleessa sana har'a gaffiddanii nuun hin jeeqina shakkii kaleessaaf dhiisi nama kaleessa yakka sana hojjete gaafadhu bakka barbaadde nun jeeqin har'a immoo gadi dhufte asitti shakkiin kaleessa isin achi waliin bukeessan achi waliin jeeqan sun ka diinni ajendaa godhee uummata kana gargar dhiibu sun kaleessa jechuudha. Inni har'a qabsoo qulqulluu godhu jirra. Waan kaleessa warri qabsoo gane dalageef har'a immoo as keessa shakkii uumanii qabsaa'ota xureessuun ta'uun qabu beekuu qabdan kana hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Kana hubachuun ammallee nurraa eegama jechuudha. Tokkummaan uummata Oromoof tokkummaan jaallan kana akka hin sharafamne dura dhaabbannee laphee keenya kenninaaf jechuudha. Adda keenya kenninaaf jechuudha tokkummaa uummata Oromoo kan sharafamuuf. Tokkummaa jaallan keenya kan sharafamuuf adda keenya kenninee fi itti wareegamnee dabarraa jechuudha. Tokkummaan jaallan kanaan hin sharafamu, tokkummaan qabsaa'otaan sharafamu, tokkummaan uummata bal'aan sharafamu jennee adda keenya kennuuf jira.